akaawuntii isaaniitti seenu birriin bira ga'een takkittiin kasii dhaqxu iyyuu hunduu kan ofii dursiifata hunduu kan ofii dursiisata rooman maal kooti ka no kootu bakka kanatti duras manni kiyya ka'umsillee Gabriel awwal qabata siniin jedhamte ani Gabriel afan kenna haqa koommoo namni tokko nyaatu kan naa eewu Qidduus Gabriel wanni ta'eedha dabarsee isatti kenne qaba isattan dabarsee kenne bakka haayiliin kiyya sunni kiyyas wanni ani uumaa wanna siin adda qabu hin jiru hin jedhee jira ati naa eegi jedhee namooti birrii kiyya nyaachuudhaaf afaan itti bane waan afaan isaan buusuu wallaala mana kana xiqqaata nama shantu hojjete nama shan masarata kan hojjete kan bira masarata bolokeetti namoo tokko garuu kontiraataan kenne masarata ega fiqee ulii masarataa sani mootan saasni ulii bolokeetti barreessisiiste ittaansine kan qorqoruuf xaaraa rukute nama biraati kan xaaraa rukute kan xaaraa rukute kan bira kan qorqoroo baalamoon qorqoroo kan bira kan lisinii lassane kan bira deebi no amma akkasitti fudhatana laala kan bolokeetti fi masarata dhaabbatee naa ijaarsise nama qoy kan masarata naa ijaarsise nama tokko haga masaranni dhumutti kuma kudha afran kafalee waan hunda isaa danda'a dhaggeeffadha asirratti anima bolokeetti kan naa hojjechiisu immoo namichi manaa ijaarsisu kadhachaa birrii irratti ergaa tokkos jira moo ijoollee achi hojjetu nama lama tokko waardiyyaa ta'ee kadhee tokko immoo baalamoo afeerrooti isaan jedhe isaanifis kaffalaa nama sadi jedhaa kaan malaala masarata afaan afur namicha naa hojjetu fa'a isaanifis kaffalaa roomii namni birrii keenyaatti nama iddoo gooftaa yesuus iyyuu dabarsee laataa jedhu deebi'ee haga bakka qorqoorroo rukutamuutitti qomi girmaa warqinaa kaasee nama afurtu naa wannoo jedhe lisinii irrammoo alli lisinii dhume lisinii keecharraa ka'ee kornisii seeraamikii haga balbala finishiin dhimmoo waamiidha akkuma masin argitan kana jechuudha waamii shanaffaa dhumarra bakka dhumetti jechuudha argitanii garuu kana bar obboleechi koo tokkichi bar dhaabbatee irra gochuu hin danda'a nama shanis itti jijjiiramuun barbaachisu obboleettiin biyyaas bara dhaabbattee hojjechiisuu hin dandeechi bar nama shan itti jijjiiramuun barbaachisu garuu alagaa bakka akkanaa kanatti yoo kutatte alagaan iyyuu obboleewwan caalee nama argama obboleewwan caalee har'a kun obboleewwan koo ana maal godhu afur duuba ta'anii astaayitii naaf ijaaran mana akka keetii kana ati manni kee mana qinxootiiti kuni barodoo Addis Ababaa keessa ta'ee milee maqaan isaa biilladhaa bar bishooftuu keessa ta'eeti malee birri manni kun qinxooti isaatti baay'atu namni bara akka aga barbaade odoo birrii qabaate kiliinkaniisa ala zuuraa dirasiin godhu manni kun bar birriin itti ba'uu kan beeksisu ala dirasiidha sini galee jira miti yoo naan jedha argitanii jirtuumi amma maal qaba isi ana bichaan gaddatti kan gammadu bakkuma biyya arabaa kanaayyuu oduun biyya kana keessaan galee oduu biyya kana keessaa kotteen kun ba'e ni galee jiraan oduu biyya kana keessaa kotteen hin ba'in waan kanarra ga'anii argachuun salphaan dhaanii kana mana tokkicha fakkeenya isinii kaasee bara wa'alamin waan isuma beektan jedheetina isinii kaasenna kanaafiyyuu gizee jira jabduu ta'uuni cooma kan hunda kan kaase bicoo duratti isin akka keetana jabduu nan ta'uun barbaada garuu nan dadhabe wanna tettee hin dadhabin hundi keenya dadhabneetuma afuura fudhannee kaane si galee jiraa miti dadhabaa jechuun achumaan kan kufee hafeedha dadhabaa jechuun maatumatti hirkatee kan hafeedha dadhabaa jechuun namumatti of gatee kan hafeedha si galee jiraa miti dadhabaa jechuun bakka kan dadhabu garuu dadhabdee afuura keessatti sabbi kootee karaan kaleecha irra deemtisuun si dadhabse taana karaa biraa qayyaratte taana ati sabbi bakka sitteetamaa taata anduraan karaa maatiitiin deemee dadhabe nan dadhabe karaa maatiitiin deemee ji'a ja'aaf immoo bakka na dhukkubee rabbi wanti akka beetii deemu idaa aariidhaan nan deema sukkaara naan jedhu sukkaara qaba idaan aariidha laala kana hunda beeku bakka ijji fi hundi na dhargu akka dammaana si wa'ee hundinu dabgiffiiti iddoo kiliinikii wantoota iyyuu naa kennanii kiliinikii sukkaara anammaa kiliinikii sukkaara obbo Dhadhaadhaatti Ameerikaatti footoo kaasee argee waan qoy fayyadamanii naan jette mee ofii ati of tasgabbeechi aarii keessaa ba'i waan hunduun danda'ama jedhee ofitti deebinaan jedhe booddee bakka Gabriel mattantan barakatee torbannu tokko tsarootii godhe yaaddos aaris cinqiis echa kanarraa dhaqee wallaan yoo dhaqin beetii deemee lamata maramaramu sukkaara sin qabu homaa sin qabu homtuun jiru kiliinis fayyadame sin jiru homtuu sin jiru edaa damgiffiitii fi sukkaarri yoo aaraniitu deemanii laallamani beektu dhibee dhumtiin noormaalinu sukkaara damgiffiitii qabda namaan jedhu sini galee jiraami gaafan garuu roomina gaabultee hojii dhiiraa qabdan qabu hojii dhiiraa gaafa garuu ofitti deebi'anii bakka yaada sanga'an dhibumti qabanuu namarraa badan kan oduun qabaatis namatti dhufuu dhiisa ta'u isinii galee oduun qabaatiin namatti dhufuu dhiisa ta'u rabbi dhugaa na dubbise innaa akkasa isinii jedha aayidiin qaba hojiin jiraayee dubartii yoo taate foolunaa deebisee keessannaa gaafadhu eeyyee kanaafuu jabaadhaa ila karaa hundi nuuf sirrii miti gisee maatirraa hoo gammachuu qabaanne kara gaa'ilaatiin si qaayeen jira yookaan immoo gara gaa'ilaatiin nageenya yoo qabaanne
garammoo maatiitiin isi qaayeen jira. Duniyaan lafa tanaa karaa hundaan gammachuun qabdu. Gamma amma miidiyaa kana irratti argitan amma hunduu waan nu qabu fakkaatu gammachuu qabu fakkaatu nati ingi. Roomi kana biraa darasa nyene naati salaam nish way indeenish inna hunduu dhugaa namatti fakkaata. Gini miti soba wanna kaameraan kun dhok namaan dhoksine wanna filiteeriin kun namaan dhoksine hin jiru. Galgala be ol nyaattee ol bultee ol bolloktee ol iyyisiistee bar yoo fi miidiyaa irratti baatu baalee mistee hoo jedhamu waan mana gaa qabu sunitti fakkaatu. Rabbi gisee ammaa kana indoo roomaa waan akkanaa barataattaa kanaan jedhinaa malee salaamii kan qabu haala tidaari miti nooroo seetnaan geetaa misitire birris nan qabadhoo jettu haala tidaari miti noor seetnaan lijin binooraat bitaasaadde haala tidaar wuccii bitaasaadde geejuwaan hundoo baslaamin yaadigu kan ammaa kuni Ogashinis faana jiraattu siqaayi ogaa fudhas faana jiraattu gubaa onlaayinis wal bartu oduu qaama waliin argin ibiddoo itti lukkosuu saniin gadi asiin wanni biyyaa baataniif iyyuu siin guunne asiin maatiin kun gizalaalamii mana ijaaradha doo jettu gaafa ati biyyaa baatu lafti birrii 400 kun haadha miliyoona 4 seene gam gizee miliyoona 400 ariitu bira geenye suni haadha miliyoona 4 echa akkamit fiinneti sadaqamnee binna. Mi'a lukkuma kamii fiinnee sadaqamnee binne ammaachi haadha lafaa haadha manaa ta'a ijoolleen biyya Arabaa kun. Waaqayyo jedhee kanama kaartuma kanama mootummaa seera qabeessa isinii godhe kana rabbumti ishee harkaa ga'e alhamdulillah galanni rabbiin bade. Ishiin imtuyyuu baay'ee poroosesii ishee cimtuudha argitanii jiraattan bara. Ishiin guyyaa 45 jedhan adiraa keessan isallee ol keessan makaarra mata duree kiyya. Guyyaa 45 keessatti galmaa'uu qabdu. Birri agaa haga naannoo birrii 150 ulmatti qabaa 200 qopheeffadha. Lafa duwwaa warri qabdan dafaa mana irratti ijaara. Lafa duwwaa irratti kaartaa isiniin kennamu. Poroosesicha koota kana fidaa galmeen guyyaa 45 keessatti jedhanii jiru. Guyyaa 40 mircaa adda warraa mootummaa nuka yaada kana jijjiiruu danda'a. Lamni akkana jedhanii waggaa waqtiin baay'ee jedhanii dambiin bara maal kan jiru dambiin amma labsame kan 2018 kun dhaabbata jechuun mootummaa mirga isaa qaba. Mirga qaba. Kanaafuu warroonni lafa caraqaa bittanii Adaamoo fi Bishooftuu fi Shaggarii dhala jirtan dafaa harkaan gaadhaa. Girri lalleebaa hin machaal jedhe. Gizee amma duraa kana higgaawii ta'uu dandeessu. Gizee amma duraa kana addafadha. Yoo dandeessan biyya galaa. Warri paaspoortii qabdan galaa deema ofii keekanii xumuradhaa koottaa qaama. Hin galuu jettan akka duraanitti miti bakka bu'ummaa nama imbaasii dhaquu onlaayinii dhaquu imbaasii bakka bu'ummaan jammaramee jira. Akkuma atifiifutti dhufanii warri paaspoortii adda kun onlaayinii bakka bu'ummaa sii kanneen sa'a 48 keessatti Itoophiyaa ga'ee saniin booda safaarata Dubaay yookiin immoo imbaasii Dubaay dhaqxanii chaappaa rukuchiistanii abbaan ati bakka bu'ummaa kennite sun aangoo hundaayyuu wannoo isinii godhuu danda'a, isinii xumursiisuu danda'a jechuudha. Kanaafuu kanallee ashaamma addaa adaraa keessan hunda caalamu lafa duwwaa irratti kaartaan naa ba'a jettaniin eegina amma faxirii qorqorroo ijaaraa isiniin jechuu danda'u soba lafa duwwaa axin irratti kaartaan ba'u jiru. Beeri koo kan bulte nagaa keetti dhimmi kun tokko ndomsi laallata dafaa ta'u mana irratti ijaaraa guyyaa 45 keessatti galmaa'a waan mootummaan kaffalaa isin jedhe dafaa kaffalatu kaartaa kan harkaan gaadhaa. Kaaree lafti amiin baga walumaanuu nu ga'ee haadhoo koo amiin. Gaafa immoo lammata modeelaa lafti keessa kaaree 200 ta'e 500 irratti hoosinis asaddaqame kan hafe liiziidhaan bitattu isallee qopheeffadhaa birrii liizii amma liiziin lama sirriitti ta'ee jira. Tokko liiziidhaan mootummaan liizii waggaa meeqaa kan kaffalta dhessanii beeri dafirratti jaarsisiisa. Guyyaa nu dhumachuun oolu guyyaa 45 jechaa jiru. Amma isin mootummaa seera qabeessa godhee bichaan laalina adaraa rabbii. Mootummaan seera qabeessa godhee bichaan laalina poroosesa keessa jiru sirriitti dhaqaa laala. Poroosesa keessa jiru lafa duwwaa irratti kaartaniin ba'u dafaa kaartaatti mana irratti ijaaradha. Lammaffaan guyyaa 45 guyyaa dambiin sun yookiin labsii sun itti labsameerra guyyaa 45 keessatti galmooftuu qabdan jedhanii jiru bakkuma oliin nu ga'e hundi keessan obboleewwan kiyya. Maqaan isaa guyyaa 45 keessatti galmaa saniin gadi maallaqa saniin jedhe manichi wanna qabu wannoo godhaatu dafaa seera qabeessa godhadha. Gizee tamtamaat na keessatti seera qabeessa godhanna asii mircaa jira. Mircaa booda hin beektu wanna jiru. Lammata moo wanni kun igawatti kun immoo musinnaan baay'ee ta'e mootummaan nu dhaabuu danda'a. Kanaafuu yoo amma jalan darbiin ani waan biraa wanna saniin jedhu jiru. Wanna saniin jedhu jiru. Ishii wuddee keessan naa barreessite sin dubbisa ishiinna.